Okay, let us see about the entrance. So why entrance qormaata entrance irratti dhufu kana biology entrance dhufe kana kan yoo ilaallu gaaffii tokko ofirraa jalqabna. So qormaan kun gaa qormaata biologyiti. Qormaata biologyiti. Kabara dabre ijoolleen qoramte jechuudha. Gaaffii dhibba qaba. Akkasumas gaa koodiin subject biologyidha duwwaa ja'a. Akkasumas buukileet koodiin 50 takka jechuudha. Sa'aatiin kennamte immoo gaa sa'aatii lama cinaadha kan isiniif kennamte. So amma gaaffii tanaa fi deebii isaa hojii ilaalla jechuudha. So akka dhumatti akka nu hordoftan isin affeerra. So question 1. Let us start from question 1. Which one of the following Ethiopian Biological Research Institute is known for the housing major gene bank in Africa? Jaaji deebii gaafini. Tartiibuma qormaata irratti gaafii yeroo lama dubbiftan. Gaafii yeroo lama yeroo dubbiftan ajaja immoo yookaan opshinoota haga daa yeroo kana yeroo takka takka dubbiftanii sa'aatii isin fayyadamtee qormaata intaraansii dalaguu qabdi jechuudha. Yoo akkas ta'uu baatte yeroo isin irratti dhumatti. So karaa gaafii teenyaa deebinu. Sanatti gaa which one of the following Ethiopian Biological Research Institute is known for the housing major gene bank in Africa jetti gaafii tokkoffaan. Buukileet koodii kanarratti nuuf kennamte. So let us proceed to the option. Option A, Addis Ababa University Biology Department. Option B, Institute of Biodiversity Conservation. Option C, Aklilu Lamma Institute of Pathobiology. Option D, Armour Hansen Research Institute. Kayo kana yoo ta'u. So simply the answer is B. Maaliif akka deebisaan akka B ta'e immoo wajji ilaallaa jechuudha. So let us proceed the analysis. Qaaceffama gaafiin tun deebisaan isii baa ta'uudha kan wajji ilaalu ta'uu isaa jechuudha. Analyze the question. The question asks which Ethiopian biological research houses a major gene bank in Africa. Kana kachuu gaafini. So optionoota hunda evaluate goona jechuudha. Look, evaluate option. The Institute of Biodiversity Conservation is the most likely candidate as its name directly suggests focus on preservation of biological diversity, which include the genetic resource. So, gene banks are repository for the genetic material. Kana jechuudha. Sababni deebisaan kana ta'uuf isa kana jechuudha. Okay, inni itti aanu eliminate incorrect option kan jedhu kana waan deebisaan ta'in kana eliminate keessaa baasuu jechuudha. Fakkeenyaaf Addis Ababa University Biology Department is broadly not specifically for the large gene bank. Waa'ee gene bank irratti miti kan isin garaa raawwatu jechuudha. Addis Ababa University Biology Department jechuudha. Akkasumas Akililu Lammaa Institute of Pathobiology immoo focus on what dhukkuboota daddarbaa infectious disease irratti kan hundaa'u ta'uu isaati jechuudha. Akkasumas option itti aanu Armour Hansen Research Institute kan jedhu kana jechuudha. Inni kunis specialize in leprosy fi dhukkuboota garaagaraa kan troopikaal keessatti gaggeeffamu irratti hundaa malee biodiversity yookaan immoo gene bank irratti hundaa'u jechuudha. So neither of these areas directly relate to the maintaining of the gene bank. Jarri asii gaditti asii oli dubbanne Addis Ababa University haa ta'u akkasumas Dr. Akililu Lammaa Institute of Biology haa ta'u akkasumas Armour Hansen Research Institute hundi jechuudha. Wanni itti hundaa'an jechuudha. Waa'ee gene bank irratti hin hundaa'an jechuudha. So kanaafuu salphatti gaa deebisaan maalii taanaa jechuudha. Deebisaan gaafii tana salphatti taanaa jechuudha. So bifa kanaan addana baafachuu qabdi jechuudha. So inni itti aanu gaafii lammaffaan jechuudha. Gaafii lammaffaan kana gaafii lammaffaan tun maal jetti gaa? Look haa laallu. A grade 12 student marked 2 dots close to each other using a pen on a piece of paper and observe them
under microscope. So barataan qorattoon kutaa kolmaffaa kun microscope irratti paperita kan ta'e dot godhan. The two dot appeared well separated under the microscope. This is due to dash. Sirriitti naa qalbeeffadha gaafii tana. Gaafiin taraan sirriitti bara dabruu dhuftan jechuudha. Tokkoffaan maal jetti? A. Resolution. B. Magnification. C. Staining. D. Mounting. Ta'etu kana yoo taatu. So the answer is simply A. Resolution. Qajeeltu qayyoo kana jechuudha. Maaliif deebisaan A'een kun deebisaa akka ta'e kan wajji ilaalu ta'uu isaati jechuudha. So look. The question describe a scenario where two close dots appear separate under the microscope. Gaafiin gaawwan isin irratti hundooytu microscope jala yeroo wantoota kakeenya pointii wayita kakeenya pointiin sun immoo adda baatee akka mul'attudha. So this is characteristics of microscope's ability to distinguish between two closely oppositioned objects. Qayyoo kana jechuudha. So optionoota hundee yoo ilaallu fakkeenyaaf magnification increase the size of image. Hamma guddina fakkii sanii guddisa jechuudha. Fakkii achi irra kaa'amsan guddisa malee tuqaa pointii tuqaa ol fakkaattu taa walitti dhiyoo jirtu adda baasuudhaan hin beekamu jechuudha. Dandeettii guddisuu microscopeetti magnificationiin. Resolutionin immoo dandeettii qulqulleessee fakkii tuqaa hurraa adda baasee mul'isuuti jechuudha. Microscopein dandeettii lamaan kanaan beekama yoo yaadatan taate. Microscopein dandeettii lamaan kanaan beekama magnificationii fi resolutionii kanaan beekama. Inni itti aanu maal seete? Resolution refers to the ability of microscope to distinguish between two closely positioned objects. Higher resolution means the object appear more separate kayo. Magnification akkuma beekamu dandeettii guddisuu jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf inni kun tuqaa kun jechuudha. Bifa kanaan guddisee gaara guddaa yookaan dhakaa guddaa fakkaatee mul'ataa jechuudha. Kun dandeettii microscopii guddisuu microscopii jechuudha. Resolutionin immoo fakkii tana keessatti tuqaa wayii adda baasu jechuudha. Akkatti ifa godhee adda baasu fine adjustment jechuudha. Qulqulleessee fakkii microscopii jala guddatana adda baasudha jechuudha. So akka gaafii tanatti resolutionin deebisaadha jechuudha. Okay? Inni itti aanu staining irra kan jiru. Staining enhances contrast but doesn't directly affect the ability to distinguish between two close objects. Stainingin contrastidhaaf fayyada garuu kallattiidhaan fakkii tuqaa pointii sana adda baasuudhaaf hin oolu jechuudha. So staining tun qalameessuu jechuudha. Qalameessanii Niikolasii fi maayitokondooriyaa fi jara caasaa seelota biraa adda baasu jechuudha. So staining tun qalameessuu kan qalametti godhu jechuudha. Kun immoo pointii lamaan jennesan adda baasee mul'isee qulqulleessee adda baasee mul'isuunitti gahee guddaan taphatu jechuudha. Inni itti aanu kan biraa mounting. Mounting is a process of preparing a specimen for microscopy and it doesn't directly influence the separation of dot. Mounting is akkasuma jechuudha dandeettii separation of dot yookaan immoo tuqaa lamaan takka adda baasuun oolu jechuudha. Gaafiin itti aanu akkana jetti. Okay, number 3 akkana jetti kaa haala lume. Number 3, from the following alternative, select the common features that are found both in animal and plant cells. Ta'etu kana gaafini. Ajaja qormaata gaafii ajaja yeroo lama dubbisuu qabdan. Yeroo hundi isinitti himaatiin jira. Yeroo lama dubbisuu qabdani. So option tokkoffaan maal jedha? Cell membrane, nucleus, cytoplasm, liposome and Golgi apparatus kayo kana. Inni itti aanu biin cell membrane, nucleus, cytoplasm, mitochondria and endoplasm irratti kalama. Kayo kana. Inni kun immoo caan kun cell membrane, nucleus, cytoplasm, chloroplast and Golgi apparatus kayo kana yoo ta'u, daan immoo cell membrane, nucleus, cytoplasm, large vacuole and Golgi apparatus kayo kana jechuudha. So salphumatti gaa yoo halaaltan taate sirriitti hubattanii. Look, the answer is simply B dha. Wanni ni BTF immoo hojii ilaalaa jechuudha. Hojii ilaalaa wanni ni BTF. Analyze the cell components of listed in each option. Tokko
opshinoota A fi haga daadhaa jiru kana yoo ilaaltan seelumbireeni niikulasii akkasumas saatopilaazmii jechuudha. Isaan hunda keessatti kan argamu ta'uu isaati. Which are common to both animal and plant cells. Jara seelii biqilootaa fi seelii bineensaa keessatti illee argamu jechuu yeroo. So maal seete asirratti identify component unique to plant cells. Paartiilee caasaa biqilootaa caasaa seelii kan biqiloota keessatti argamu kan adda baafnu fakkeenyaaf laasomiin bineensota keessatti kan argamu ta'u yookaan immoo laasomiin bineensota keessatti kan argamu ta'u laarji vaakul immoo seelii biqilootaa keessatti argama kilooropilaastiin seelii biqilootaa keessatti argama kanachuu kan isaan adda godhu. So identify component common to both plant and animal. Caasawwan biqiloota fi bineensota keessatti argaman adda baasu kanneen akka maayitokoondiriyaa endoplasmii reticulamii kun hundi isaan sadii isaan kun hundinuu maal keessatti argamanii kan akka niikuleesiidhaa hundi jechuudha. Seelumbireens dabalatee kan bineensotaa fi biqiloota caasaa seelii bineensotaa fi biqiloota keessatti argamanii jechuudha. So salphatti yoo ilaalle jechuudha gad deebinee filannoo kana keessatti ilaalu asirratti jechuudha salphumatti waan isin adda baaftan seelumbireenii niikulas saayitopilaazim jee kun immoo eksiidha maaliif seelumbireenii keessatti argamaa jechuudha. Seelii bineensaa qofa keessatti argamaa waan ta'eef jechuudha. So inni kunis seelumbireenii niikulasii saayitopilaazimii inni kun sambooti maayitokoondiriyaa hunda keessatti argamaa sirriidha. Endoplasmii hunda keessatti argamaa jechuudha. So kana keessaa karaa itti hunda qabu filannoo ta'e taate jechuudha. Fakkeenyaaf seelumbireenii sirriidha hundi keessatti argama. Niikulasii hunda keessatti argama. Akkasumas saayitopilaazimii hunda keessatti argama. Garuu kilooropilaastiin hunda keessatti argamu. Akkasumas goljepparaatiinis hunda keessatti argamu jechuudha. So caa kana isaa yoo fudhanne jechuudha. Seelumbireeniin hunda keessatti argama. Niikulasii hunda keessatti argama. Saayitopilaazimii hunda keessatti argama. Garuu laarji vaakiyooliin biqiloota keessatti argama. So kana jechuudha. Amma filannoo kana keessaa hundi raayitii hunda qabu eenyu baadha jechuudha. Salphatti deebisaan baataati jechuudha. Okay, bifa kanaan hubachuu qabdanii. Bifa kanaan yoo akkasitti koodii yookaan immoo icciitii qormaataa baratan qormaata intarnaansiidhaa 780 dabartan jechuudha. So haala kanaan adda baasuu qabdan jechuudha. Okay, kara gaafii itti aanu fayyaa nu taate. So gaafii afuraffaan gaakkan itti ammasi. A biology teacher grouped his students in two groups and ordered group 1 to place a slice of potato in hypertonic solution and the group B in hypertonic solution. What will be the potato slice in group A, in group 1 and group B? For group A, the potato slice will be dash. Gaafin akkanatti option isaanii yookaan filannoo isaanii haala halluu tokko tokkoon. A. Target while for group 2 will be flaccid. B maal jetti ammas? B maal jetti? Hemolyzed. While for group 2 it will be flaccid. C maal jetti? Flaccid. While for group 2 it will be turgid. Inni itti aanu diingaa kadhumaa kun turgid while for group it will be no change jetti. So simply the answer is C. Cha deebisaan cha flaccid while for group 2 it will be turgid. What's the reason? Sababa isaanii ilaalla. Sababa deebisaan kun xacaateef. So first of all, understanding the concept of hypertonic and hypotonic solution. Yaadirime seera hypertonic fi hypotonic solution sammuu keessa qabaachuu qabdanii. So as keessatti gaa wanni isin adda baasuu qabdanii hypertonic fi hypotonic garaagarummaa isaanii adda baasuu qabdan jechuudha. So hypertonic solution has a higher solute concentration than the cell, causing water to move out of the cell. Hypertonic solution kun solution akkami? Solution bishaan xiqqaaf keessaa qabaachuudhaan beekamu kan sosochiin bishaanii seelota keessaa bahu jechuudha. So seelii keessaa bishaan yeroo bahu seeliin maal ta'anii horrobbaa. So hypotonic solution immoo solution akkami?
bulbulaa akkami has lower solute concentration than the cell, causing water to move into the cell. Naannoo seelii keessatti bishaan guddaan waan jiruuf bishaan guddaa waan jiruuf kanaafuu water move into the cell. Bishaan xiqqaa keessoo seelaa bishaan xiqqaa jira immoo naannoo seelaa bishaan guddaa jira. Kanaafuu bishaan naannoo seeliitti irraa kara seelota keessaa deemaa jechuudha. So haala kanaan seeliin ni boqoqaa jechuudha. Consider the effect of hypertonic condition. Conditionii hypertonic condition solutionii kana potaatoo gaggeeffamu kana haala halluu jechuudha. Ifa kana adda baafattan booda akkasitti amma karaa deebisaa adda yaana jechuudha. So slice potato in group 1 keessatti since the solution is hypertonic. Solutioniin potato group tokkoffaa kuni hypertonic waan ta'eef water move out of the potato cell. Bishaan seelii potato keessaa kara alatti yaa'aa jechuudha. Causing them to flaccid. Seelii potato dha maal godhaa flaccid godhaa jechuudha. So consider the effect of hypertonic solution. Group garee lammaffaadhaaf gaama garee lammaffaa kana keessatti hypertonic solution keessa jirti miti. Maal ta'a? Gareen hypertonic keessaa sun. Since the solution is hypertonic, water move into the potato cell. Seelii potato keessatti bishaan yaa'a jechuudha. Bishaan yaa'uun seelii potato keessatti sun immoo seelii potato dha kana maal godha tarjit godha jechuudha. So much is the three option provided. Kanaafuu walitti finnaa jechuudha. Flaccid kanaa fi tarjitii sana walitti finnee ilaallaa jechuudha. The potato slice in group 1. Look. The potato slice in group 1 will be flaccid and the potato slice in group 2 will be turgid. This is corresponding to the option C. Kana jechuudha. Isin galee ammaan tana bifa kanaan dhukkee irraa kaasuu qabdeen jechuudha qormaata. So inni itti aanu shanaffaa kana haala lume maal jetti? Gaafa shanaffaa laalla a man eats only vegetable, beans, banana and orange for 1 week continuously in his lunch and dinner. For this man, what nutrients are most likely missed in his meal to be a balanced diet? Fayyoo kana ilaallaa jira. A. Carbohydrate. B. Lipid. C. Protein. D. Minerals. Jira. So, for this question, simply the answer is C. Protein. C. Protein fayyoo kana taa'aa jechuudha deebisaan. Maaliif deebisaan akka deebisisan ta'e hojii ilaallaa jechuudha. Here is how we can solve this problem. Analyze the provided diet. The man diet consists of vegetable, beans, nyaanni qalicha nyaatu vegetable qabaata, beans qabaata, bananas qaba, orange ni qaba jechuudha. Identify the major nutrient provided by each group. Fakkeenyi vegetable irraa vitaminoota fi albuudota fi fiberii arganna jechuudha. Beans irraa immoo eeguu source of protein arganna beans irraa akkasuma fiberii arganna. Bananaan immoo banaan fi orange irraa carbohydrate fi vitaminoota tokko arganna jechuudha. So kanarraa kaanee evaluate the potential nutrient deficiency. The diet appears to be relatively low in lipids, fats, while beans provide some protein. Beans protein kan yoo ta'u, protein irraa argannu yoo ta'u, it might not be sufficient to meet the daily requirement for all individuals. The diet seems adequate in carbohydrate, vitamin, and minerals mineral. Irra caalaan gaa nyaanni kun maal fa'aa keessaa qabaataa jira? Carbohydrate ni qabaate, vitamin ni qaba, mineraalii ni qaba, akkasuma fiberii qaba jechuudha. So compared to lipid and protein, lipid protein yeroo wal dorgomsiinu, the diet is more likely to be deficient in lipid. Hanqina lipidiiti jechuudha. Hanqina lipidiiti jechuudha yeroo akkasitti ilaallu jechuudha. However, the question asks for the most likely missed nutrients.
giving the limited protein solution kayyoo kana yoo ta'u, so salphuma deebisaan isaa kana ta'a jechuudha. So ammaaf raafnuuf yeroo biraatiif immoo itti fufna. Aga yeroo biraa walitti deebinutti nagaa.